ስለዚህ ወልደ ጊዮርጊስ መጥፋት አለበት በፍጥነት እናጠፋለን ይጥፋ ከሶሻል ሚዲያ ላይ መጥፋት አለበት ከንግድ ላይ መጥፋት አለ ምቀኛ የምትለኝ እናጠፋዋለን እያልኩ ገብቶ ይናገር ብልጽግና ነው አንተ ከካም ጎጃሜ በጎጃሜን መደበቃችን ብልጽግና ገና እንዋጋዋለን አንገቱን ነው የምንቆርጠው እናጠፋዋለን እንጂ ቆስታሉ ጀመሮች አሉ ይጠፋል ብልጽግና ደግሞ ይጠፋል ውታ አፍነቃይ ሌባ ለኦሮሞ ሄዶ 5 ሚሊዮን ብር ይሰጣል ለአማራ ደሃ ግን ኩላሊቷን ታማ ደም እየፈሰሰት አይታችኋል ሊቢያ አይረዳም አንወራዳ ቆሻሻ የብልጽግና ሌቦችን ማጋለጥና ማጥፋት ከሶሻል ሚዲያ ላይ ያስፈልጋል ቀጥል ሂድበት ኑር እና ከራርጉ እንደሱ ጋር ሄዶ ሰምታችሁ ይሄ ድምጽ ሰምታችሁ ግን እንዴ አባቴው አንተ ትልቅ ሰው አይደለም ዶክተር አሳላኮ ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ገባክ ወይ ለኦሮሞ ብቻ አይደለም ለአፍሪካ ነው እንጂ ለኢትዮጵያ ወይ ለኦሮሞ ብቻ አይደለም ገባክ ምን ችግር አለው ይሄ ወንድሙ አይደለም እኮ ለአፍሪካ ሙሉ ነው እንጂ እንዴ ማረኮ ቀባኒ ኩኒኮ ሙጫንኩን ከምበከቡኤ ዶርጎሜ አካ አፍሪካት በከቡኤ ሚቲ ወይ ኦሮሞ ቆፋ ሚቲ ካይኔ በከቡኤ ወይ ኢትዮጵያ ቆፋ ሚቲ በካይኔ በከቡኤ ሲኒገላ ሚቲ ሰበቢ ሙጫን ኩኒ ሙጫ ከናፍ ለጨ ደርበቴ ጀደኒ ማልቲቻኒ ጅሩ አካ ኢኒ ሶሻል ሚዲያ ካራ በለፈው በኢየሱስ ማሊኩን ጀረም ይቀኛል በኢየሱስ ማንኩን ኩኒኮ መቃብየ ሳኒቲ ወይ ኦቶ ሙጫን ኩን እንጅራኔ ኢሳንቱ በከቡ ይደርጎማ ኢኒ ሀራውንዱምቱ ኢትዮጵያ አበሻ ለጀሩን ሁንዱምቱ ነምቸ ከና በከቡ ይደርጎማ ስዳቲቶ ዶክተር አሰላ እንጅራኔ ኡጋና amma yoomiti akkasta'u jarri kuni amma waan doktori asallaan mo'ee waa mucaayni kun immoo leenca darbateef paartii badhaadhinaa balleessuuf fiigaa jira dogongortee garuu kunis tasaastakaal antee ትልቅ ሰው ነክ ገባክ መቼም ቢሆን አንተ አይደለም መንግስቱ ምልክ ማለት ነው አንተ አይደለም ተቀልክ የሮካም ይውታና ከመንግስቲ ከና ቡሱ ደንደው አንጎ ከና ዱጋ ዱበቹ ፍዮተኤ ነመምቲ ሲኔገለ ኤኝም ቶታና ነመምቲ ፈከኛው ati waan gaarii tokko gaaw yoo hojjette waan yaraa tokkos yoo hojjette namni yoo sirratti ka'eef bakka taa'u kanarraa namni narratti ka'eef nagalagachuu hin danda'u sinii galee kuni yoon ani gaarummaa hojjette lafan jirutti hundumatti gaarummaa yoon hojjette wanna barbaade osoo ta'e tokko suustiisi lolis wanta fedhe osoo goote gaarummaa kootiin waaqayyo na wajjin jira waan fedhe tokkotiin argachuu hin dandeessu garuu ati gaarummaa hin hojjettu taanaan namaaf ilaalcha gaarii hin qabdu taanaan waan barbaadeessoo ta'eyyuu waaqayyo sin gargaaru garuu jireenya kee keessatti ati laphee dhiifamaa qabda taanaan yoomiyyuu taanaan waaqayyo si bira hin darbu waaqayyo gara laafessadha jedhee kanaaf doktor abiyyiidhaan eenyumtu buusuu hin danda'u ani daggaafisaa ta'e osoo hin taane ani oromummaa koonatti dhaga'amee jechaan jiraadhe maaliif akkas jedhama mucaa kanaaf jechaan jiraadhe isinii galee waan fedhe osoo ta'e eenyumtu buusuu hin danda'u yoo waaqayyo biraa ta'e waaqayyo Itoophiyaa ati bulchuun qabdu namni Itoophiyaa bulchu kan biraati jedhee yoo waaqayyo olirraa murteesserraan kana ta'e eenyumtu buusuu hin danda'u kana dhalli namaa beekuu hin danda'u warroonni ijji isaa baname warroonni afuuraan guutaman
warroonni dubbii sagalee waaqayyoo isaanii galee garuu isaa baname beeku. Sii galee miti dhugaa waaqayyoo dubbachuu jechuudha. Malee akkasuma asitti gummii dhaabaniiti, achitti gummii dhaabaniiti, achitti tuuta dhaabanii odeessaniif waan tokko si gochuu hin danda'an. Jireenya kee keessatti atumti mataa keetiin nama biyya bulchuu miti. Mana gaafa bulchitu namni tokko ati waan gaarii yoo goote naannoon kee ollaan kee sirratti ka'a. Garuu ati nama suniif ilaalcha gaarii hin qabdu yoo ta'e wanti isaan godhan hundumtuu sirratti raawwachuu danda'a. Garuu ati nama suniif inni yaraadhaa yoo dhufe ati gaarummaa yoo gootee fi waaqayyo yoomuu dabarsee kennuu danda'u. Si galee. Kanaaf siin jechuu barbaade. Dhugaa baay'ee tokko na aarsi jechi namicha kanaa jechuudha. Namichi kuni sila Itoophiyaan natti hirmatu itti dhagahameef gargaare malee kuni Afrikaaf bakka bu'e malee Itoophiyaa qofaaf yookaan Oromoo qofaaf bakka bu'e. Osoo beekanii ofii isaaniiyyuu wanta gargaaruu qaban jechuudha. Isinii gala miti. Garuu ilaalchi isaanii yoo amma yoomitti akkasitti akka deeman dhugaa waaqa jiraataa baay'ee nama dhiba jarre kun. Dhugaa waaqayyoo dubbachuuf jechuudha. Kun tokko waaqayyo biratti illee garaa jibbaatiin deemta taanaan waaqayyo biratti illee dhugaa waaqa fudhatama qabdu. Lapheen dhiifamaa hin jiru taanaan keessa kee keessa yoomillee hin deemta malee milkaa'ina hin qabdu jechuudha. Sii galee yoomiyyuu hin deemta malee milkaa'ina hin qabdu jechuudha. Garuu akkas ta'u hin qabu. Dhugaa dubbachuu fi kuni maqaa biyya isaaniiti. Afrikaa gaafa isaanii Afrikaa keessaa tokko sanuma Itoophiyaa gaafa Itoophiyaa keessaa tokko sana. Dhugaa rabbii. Namichi jarri kun mucaa isaanii kana irratti akkasitti ka'uun isaanii tokko anaa baay'ee natti dhagaa. Hin balleessina. Isaan yoo balleessan amma mucaa kana waaqayyo isa balleessuu danda'a? Waaqayyo isa balleessuu hin danda'u. Mucaan kun gaarummaa hojjetee ijoo waaqayyoo duratti gaarummaadhaan qaba. Ilaalcha gaarii qaba. Hannamaa ammoo yaadayyuu lafarratti yeroo fi hannamaa kan namaa tumaa si gochuu hin danda'u. Namni galmaan si hin ga'u. Si galee namni galmaan si hin ga'u. Kan galmaan si ga'u yoomiyyuu taanaan waaqa tokko qofaadha. Kanaaf dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko na aarse anaan. Akkitti inaaffaa akkasii keessa isaanii jiraachuu isaaniitu baay'ee nama ajaa'iba. Innaa dhugaa walumaa galatti baay'ee tokko gammadee jira jechuudha. Waa'ee kanarratti keessattuu waggaa baranaa kana Itoophiyaan keessattuu dhugaa waaqayyo dubbachuuf ijoollee Oromoo baay'ee jechuudha. Tattaaffii guddaatu jira. Waaqayyoof galanni haa ga'u. Dhugaa waaqayyooti. Ati bara jiraattu keessatti waan akkasii sanyii kee qomoo kee irraa gaafa ta'u gaafa agartu gammachuun kee guddaadha. Akka waan bakka kan keetti ilaalta. Ani amma dhugaa dubbachuuf yeroo darbee bicayitti haseetti darajee irratti baay'ee tokko gammadeen ture jechuudha. Kanumaan immoo laalessu waan kanaan jiruuti deebi'amu akkasuma inni kunillee Afrikaadha. Isheen illee akkasuma Afrikaadha. Afrikaa keessaa sanuma Itoophiyaa. Lamaan isaanii immoo deebi'an ijoollee Oromoo. Dhugaa waaqayyoo dubbachuuf karaa barumsaa waggoota baranaa keessaa ijoollee eebbifaman illee keessaa jira. Jiisota baranaa keessaa illee ijoollee baay'eedha jechuudha kan waancaa badhaafame. Dhugaa dubbachuu fi leenjii waggaa baranaa odduma hundarratti akka Itoophiyaadhaaf leenjii waggaa baranaa sirriitti kennameeraa fi akkasuma keessattuu ijoollee Oromoo gahee guddaa taphachaa jiru jechuudha. Dhugaa waaqaa maqaa biyya keenya maqaa Oromoo Itoophiyaadha darbanii maqaa Afrikaa. Dhugaa rabbii baay'ee ol kaasaa jiru. Waaqayyo akkasumatti fiixaan isiniif haa baasu. Nama biyya isaa maatii isaa haadha hiyyeessaa kufte kaasuu isin haa taasisu. Dhugaa waaqayyooti. Inni argattan kun isin ergaan fudhatamiini. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Akkuma kana immoo akkuma har'a namni isin irratti ka'e kana borummoo kana caaltanii waan guddaa akka addunyaa kanaatti akka isin mul'attan abdii guutuu qabna. Egaa dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaa fi gochi jara karaa isaan godhan yooma namattidha. Egaa maal jedha Oromoon gaafa mammaaku utuma abbaan mortuu abbaan horaa dhageessanii ture. Utuma mortuu abbaan horaa kan jedha sun kunoo kanadha. Utuma isaan asiif achiin akkana ta'u jedhanii fi kunoo biyya bakkeedhaaf kan dhagaa isaan kan waa'ee paartii badhaadhinaa odeessu bara baraas paartii badhaadhinaa Finfinnee kan keenya ta'uu qabaa Finfinnee maalii ta'uu qabaa kan waan jirsa yoomuu taanaan babbisuu otoo isin kana yaaddanii kan keessa isaatiin gubachaa jira.
isin ammayyu lafuma bu'aa jirtu. Dhugaa nama garramu garuu ga'ummaa isaanii maaliifi lafti kun silaa nama nyaatee dhumaa maaloo dhiisaa. Wala afaan kana sirriitti beeka ta'e dhugaatti arifaan ture. Garuumi osoo namni akka macaafa qulqulluutti hubatee akka macaafa qulqulluutti osoo deema ta'ee Itoophiyaa miti addunyaa kana maratu tokko taate. Garuu isaanii hubannaa qabanii. Hubannaan hin jiru isaan bira. Namni macaafa qulqulluu dubbisee waan macaafa qulqulluun jedhu seera kamiin akka deemamu jaalallee isatti akka raawwachuu qabu. Biyya lafaa kanarratti wanti barbaachisuu qabu maali jedhanii waan beekan hin qabani. Isaanii waaqa waamanii kaanii waan biraa hojjetu. Kanaaf yooma guddina qabani. Ati immoo bara jiraattu keessatti nama yoo miiteeyyuu yoo nama tokko namni osoo hin beekus osoo hin beekinis nama miidha waan ta'eef hamma cubbamaa yoo taate illee garaa dhiifamaa laphee dhiifamaa hin qabda taanaan yoomillee lafa yaaddee numa keessa dhugaa dubbachuu. Maaliif Waaqayyoo dheekkamsaaf hin ariifatu. Araaraaf garuu hin ariifataadha macaafa qulqulluu. Kanaaf isin jechuu barbaade buloota koo dhugaa Waaqayyoo ta'e eenyumayyuu taanaan maal jireenya kee keessatti ati milkaa'uu barbaadda yoo ta'e ejjennoo boruu keetiif adeemuu barbaadda yoo ta'e adaraa nama miqqane nama irratti hin ka'e. Namni immoo fedhe si haa miidhu jaalala namaa qabaadhu. Jaalala namaa qabaadhu. Obsaan danda'e. Obsi immoo riqicha dhala namaati. Kanaaf tokko obsuun namarra jiraata. Afaan jaalala qabaachuudha. Lafa kanarratti wanti hundumtuu hin darba. Wanti hin darbine hin jiru. Garuu jaalalli yoomiyyuu hin darbu. Kanaaf jaalala qabaadhaa. Warri kamiyyuu taanaan yoomiyyuu waan akkasii isaa isin jechuu barbaada. Fiqir ይሻላል በምንም በላይ ፍቅር ይሻላል። ፍቅር የሁሉም ነገር ይበልጣል። ፍቅር ሁሉም ነገር ይበልጣል። የእውነት ምድርና ሰማይ አንድ ነበሩ አይደል? የመጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ማለት ነው። ምድርና ሰማይ መጀመሪያው ምድሩን በውሃ ነው አይደል የሞላው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቅርታ ማድረግ በመሬቱ በውሃ ጠፋ፣ ሰው መጣ። ስለዚህ አማርኛ በጣም ይከብዳል እንጂ ስለዚህ ፍቅር ይሻላል። ፍቅር የሁሉም ነገር ይበልጣል። ተው ያልኩ ነው። ijoolleen keenya amaara bakkotti kolfiin ajaraamasiisuuf jedheeni ta'uu amaariffatu hin jiru. Kanaaf viidiyoon korraa kana fakkaataa Dr. Asallaa jiraadhu qaalii keenya si abdanna kanuma caala. Isa qofaa miti ijoollee baay'ee qaxalee kan ta'an warra boru addunyaa kanaaf barbaadaman warra har'a rakkoon dhokse warra har'a hiyyummaan dhokse boru lafa jiran kana keessaa ba'anii bakka guddaa qaban maqaa Itoophiyaa, maqaa Oromiyaa, maqaa harmee isaanii addunyaa kana mulu akka isaan waan isaan abdii gurguddaa qabna. Dhugaa dubbachuuf qaxaloota baay'ee qabna. Waaqayyoo warra jalaan jiranis nuuf guddisu, warra har'a jiranis Waaqayyoo isaanii milkeessu jechuu jaalladha. Viidiyoon korraa kana fakkaataa warra kan gammaddanii koomentii jalatti naaf kennaa. Nagaa bolli baay'ee dagadhee jiraata jechuudha. Nagaa Waaqayyoo hunduu bakka jirtan duratti isiniif haa baay'atu. Baay'ee siireesii ta'een dubbadhee jechuudha dura. Egaa waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa turtii gaarii naa qabaadhaa. Shaalom.